Ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyii fi araarri waaqayyoo isiniif abaayyatu obboloonni koo biyya keessaa biyya alaarra jirtan hunduma keessaniif nageenyiif araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayyatu jechuun jaaladhaa bakka jirtan hundumaatti har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Hundumti keessan isaan dura laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan na hordofaan isiniin jira. Warreen chaanaala kootiif immoo maatii taatan galatoomaa guddaasaa waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo araaraa fi ayyaana nutti agarsiisuun isiniin jira. Hundumti keessanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Madda nagaa koo inni ta'e gooftaan Iyesuus Kiristoos galataa ulfina haa fudhatu jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuudhaan hundi keessan galatoomaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Maaliif yoo nama tokko jaalatte waaqayyo irraa jaalala argatta. Waaqayyo jaalala nu barsiisa waan ta'eef waaqayyo isin haa eebbisu. Isiniin jechuu barbaada. Maali sababni isaa? Sababni naqa viidiyoo dhufee fi dhugaa baay'ee tokko oolmaan nama naaf oolee oolmaa gurguddaa jechaadha. Dhugaa hiriyaan bara kanaa waa baay'eedhaan nama antini jira jechaadha. Maaliif namoota baay'ee ni argina. Kan maallaqa manaatiin si hojjedha, maallaqa manaatiin si sirreessa akkasii namaan jechuu danda'a jechaadha. Dhugaa ani gin baay'isee dhugaa rabbii baay'isee keessi kiyyallee baay'ee itti gammada jechaadha. Maaliif yoo jettanii namni tokko dhugaa rabbii waan bu'aa isinii godhe yookiin waan isinii hojjete qofaaf hin galateeffatina. Dhugaa namummaa isaa ilaalaatii galateeffadha. Maaliif namni tokko gaafa waa namarraa argatan qofaa nama galateeffatu. Maaliif lakkiin yeroo hundumaa nama kamni jaaladha, nama kamni galateeffadha. Maaliif yoo jettanii baqa namni tokko waan gaarii gaafa irraa argitu baqa afaan kee keessaa galanni hin dhumu jechaadha. Waan gaarii tokko dhaloonni bara keenya si'anaa kana biyya keessa taa'anii daataa fayyadamanii waan nama gargaaruu dhiisiti. Osoo onlaayinii kanarraa waayifaa akka barbaadanitti fayyadamanii sagalee kee dhaggeeffatanii callisu jechaadha. Maaliif sababni isaa dhaloonni keenya wal gargaarsan beeku, dhaloonni keenya wal bukkee dhaabachuun beeku, dhaloonni keenya wal barsiisuun beeku jechaadha. Sababni isaa kana dhaloonni keenya bara kanaa baay'isee baqqaa laphee jabaata. Garuu kan akka makoodiyaan argeellee hin beeku jechaadha. Sababni isaa maaliif dhugaa ani baay'isee dhugaa obboleessa koo dhugaa gaarii fi qaalii waaqayyo si eebbisuun siin jedha. Dhugaa bakka yaadde hundumaa gahii si galateeffachuu hin irraanfanne jechaadha. Maaliif sababa hojiittis qabamee tokkommoo sababa niitiin bira hojjedhu kana jala abbaan du'ee fi baqa xiqqoo nutti dhagahame kanarra kan ka'anii viidiyoo baay'ee seenaan jiru akka beekamu namatu na waraabaa kanuma namaan gadhiifadha jechaadha. Egaa har'aa na dirqamsiisee jennaanan ofuma qiyyaa viidiyoo seene jechaadha. Maaliif dhugaa makoodeen jecha itti si ibsu hin qabu jechaadha. Maaliif baay'ee na gargaarti jechaadha. Dhugaa namni tokko sa'aatii isaa gubee viidiyoo namaan gabaabsu obboloota koo sa'aatii isaa gubee daataa fayyadamee namni viidiyoo sii gabaabsee yookiin hunda sii sirreessee namni taa'ee siin ilaalu. Bara keenya kana keessa nuti warri waayifaa fayyadamnu iyyuu gara gallee waliin ilaalu. Amma gaafa namni viidiyoo gadhiifate eenyu kan deemee ilaalaa jiru badaansaa. Maaliif inni garuu daataa fayyadamee dhugaa waa baay'ee na gargaara jechaadha. Maaliif akka inni intinii kanallee naaf hin guunneef illee wanti ta'e tokko jira. Garuu namni kun kanallee ni ilaallee ture jechaadha. Garuu ani hunduma isaa dhageera garuu dubbachuu hin barbaadu malee. Maaliif namni kun garuu kanallee ni ilaalle jechaadha. Garuu itti dhagahamuu danda'a. Maaliif itti hin dhagahamne soo nama waan ta'eef namatti dhagahama. Garuu namni keenya gaarii fakkaatanii waan hin taane hin hojjetina. Dhugaa maaliif ammallee makoodeeti yaaduma kanaan itti fufiinsi hin jira. Dhugaa rabbii dhaloota ati gargaarte kuni siif waaqarratti siif fudhatama qaba jechaadha. Dhugaa rabbii jechaadha. Waan gaarii namni hojjetu waanuma gaariitu isa eeggata. Ammallee waaqayyo waan gaarii siif haa kennu. Dhugaa rabbiin siin jira. Sababa keetiin maatiin keenya eebbifaman. Sababa keetiin dhugaa biyyi kee eebbifamu. Dhugaa osoo biyyi keenya hunduu Oromoon marti akka kee ta'eeti biyyi keenya waliin nyaatus biyyi keenya dhiigaan isin dhangala'u ture. Dhugaadha. Maaliif makoodii baay'isee galateeffadha. Maaliif sababanni yuutuubuma kana naa guute qofaaf miti. Dhugaa sagalee yoo qabdaniif illee nama jalaan didu jechaadha. Waama oo gaafattanii nama jalaan didu. Dhugaa rabbi ani kan namaas illee irratti sheerii godha baqa. Maaliif yoo jettanii namni tokko barumsa qaburraa yeroo namaaf qoodu baay'ee das nama jedha. Dhaloonni keenya amma ammoo barumsa qaburraa namaaf qooduu dhiisaati isa beekuun ila. Isuma waayifaarra oolu isuma natsaa fayyadamu kanaan nama hin gargaaru. Dhugaa kan akka makoodeen garuu konkuma hargees hin beeku. Dhageessuun beeku obboleessa akkasii jechaadha. Anaan dhugaa baay'isee tokkoon si galateeffadha eebbifamis.
Innaa waan isiin jedhuun qabu galatoomee jechuun barbaada waaqayyo isaa eebbisu. Ani nama dadhabduudha waan ta'eef si eebbisa sitti gaabuu hin danda'a. Waaqayyo olii samiirraa balbala eebbaa banee isaa eebbisuun siin jedha. Waan yaadde hundumaatti milkaa'ii. Dhugaa ati sabaaf irraafaa ta'e malee namarraan eeggatiin. Dhugaa rabbi isaa eebbisuun siin jedha. Gargaaraa keenya dhugaa rabbii egaa waaqayyo isaa eebbisu gaafa rakkanne qofaa sitti fiignatoo hin taane nutillee dhaloota waa tokko bu'aa buusu yookiin dhaloota waa tokko sirraa baratu rabbi nu haa taasisu jechaadha. Innaa kanaafiyyuu asumatti aanseen immoo namoonni baay'een akkasitti biiniin akkamitti siif deebi'ee dhaloonni si dura guuttatan iyyuu ni jiru. Baay'eedha bakka keessaatiin namoonni baay'een kan gaafisanitti ta'es ni jirtu jechaadha. Maaliif sababni isaa ani hojii waaqayyooti kana keessa hin qabu. Kana keessa hin qabu ani hojii waaqayyooti jechaadha. Anaafiyyuu na dhiba jechaadha. Maaliif hojii namni kun hojjetedha malee ani hojii kana hin hojjenne jechaadha. Maaliif yoo jettanii ofii kiyyaas hin guunne ofii kiyyaas hin jenne jechaadha. Maaliif waan hundumaa kan guute makoodidha waanta ta'eef biinee akka inni itti deebi'es ani hin beeku jechaadha. Sababni dafeetu deebi'e garuu dhaloonni baay'een akkamitti piiniin kee dafee sii deebi'e akkamitti ammanatti deebi'e ammanatti wal qabsiifattee waan jedhu wayitii kan na gaafatanii jechaadha. Ani kana hojii waaqayyooti malee hojii harka namaa miti jechaadha. Maaliif dhaloonni baay'een ganaa miiseejiitti barreessanii nan qaqqabne jedhanii maal jedhanii baay'ee tura. Ji'a lamayyuu kan turu jira, ji'a wayii kan turu jira, ji'a sadii kan turu jira jettan. Ani garuu ji'a dhiisaatii torbee lamayyuu guute natti hin fakkaanne paaspoortiin itti ergamuuf deebisuun tokkuma ta'e jechaadha. Maaliif waaqayyo dubbateera taanaan kamtullee duubatti hin deebi'u. Waaqayyo kan keetti isin jedheera taanaan osoo galaanni jiru galaana keessa darbi taati. Osoo ibiddi jiru ibidda keessa ceetaati. Maaliif sababni isaa ani waan waaqayyo godheef hin beeku jechaadha. Maaliif harka kootiin bilbila namichaan qabaa naa deebisi jedheetti bilbilee miti jechaadha. Fedha waaqayyo taanaan deebi'e jechaadha. Fedha waaqayyo taanaan gaafa ani makoodiin ollaanirra jirtaa mee eeyyamanaa godhi jedhu ani waa tokkotu xiqqoo dogoggoramee eeyyama gochuuf immoo maalidha jedhee tanan na'e ture. Gaafa inni piinisii erge namichi naan jiru dhuguman seeni. Maaliif sababni isaa hin turreessi jechaadha. Kan warri kaanuu ganaa miiseejiitti barreessu ganaa waan baay'ee jechaa jiru waanta ta'eef jechaadha. Ani garuu kun hojii kiyya miti hojii waaqayyooti isiniin jechuu barbaada. Kanammoo yoo dandeessan waaqayyoo gaafachuu yoo dandeessan immoo waaqayyoon gaafadhaan isiniin jedha. Obboloonni haala kanaan akkamitti akkasii dafee deebi'ee minaamin warri si dursan hin jiru warreen jettanii hojii koo kun miti hojii kiristoosidha isiniin jedha. Maaliif garaa kee qulqulluu ta'e malee waaqayyo hojii kee ni hojjeta. Maaliif ati nama gaarii ta'e namarratti hamaa yaadiin namaaf nama walitti ni dhimma malee waa'ee kee waaqayyo ni hojjeta. Maaliif sababni isaa akkuma garaan kee keessi qulqulluu ta'e akkuma garaan kee keessi hamaa yaadne waaqayyo illee akkasumatti naa yaada jechaadha. Maaliif akkasumatti dhalootas naa kaasa jechaadha. Maaliif ani gaafa waa tokko godhus gaafa waa tokko dubbadhus duuba koo ni ilaalu jechaadha. Bifa har'aan irratti argamee borus hin garagalu jechaadha. Ani xiqqoo ni aara. Durumayyuu kan beeku maatii koo keessatti xiqqoo ishii ni aaraan. Daqiiqaa shanii booda nan dhiisa jechaadha. Maaliif ishii kana malee ani bifti kiyya siin geeddaramu amalli kiyya sanuma baqa haalaan ittiin deemus kanuma jechaadha. Kanaafiyyuu warroonni gaaffisanitti ta'ee piinichi akkamitti deebi'ee fi minaamin jettanii lafa dhiittani waaqayyoon gaafadhaa yookiin immoo ana miti waaqayyotu naaf deebise malee gochaa koo miti jechaadha. Kun wayin itti bilbilee kootu naa deebisi guyyaa akkanaa jedhee miti jechaadha. Warroonni gaaffisanitti ta'u waa'ee keessatti jira waanta ta'eef kana waaqayyoon kadhadha. Waaqayyoomatu isinii deebisa malee harka namaa miti jechaadha. Maaliif yoo jettanii dafee kan namaa deebisus waaqayyomadha. Kan nama gargaarus waaqayyoodha. Kan nama milkeessus waaqayyoodha. Kan nama milkeessines immoo jira jechaadha. Maaliif akkasumatti jechaadha. Yeroo eeggata malee wanti raawwatamne tokko hin jiru. Wanti hin taane tokko hin jiru. Hundumtuu obsi yeroo eeggadhu. Obsi yeroo eeggadhu inaafaadhaan hin badiin. Nama hamiidhaan nama walitti hidhuudhaan hin badiin. Innaa kanaan isiniin jira. Asumaan immoo dhaamsanii qabu. Obboleettii koo Aannaa YouTube. Obboleettii koo sagalee namaa baattee olii gadi hin jooriin. Adaraan siin jedha sagalee namaa baattee olii gadi hin jooriin. Waan ana biratti dhuftee jette sana waan Faaxumaa fi waan sabboontuun jette sana otoon hidhee akkuma kee kana miidiyaa jalatti feesbuukii jalatti tiiktookii jalatti yuutuubii jalatti gallakkisee ni danda'a. Garuu ani nama akkasii miti. Yoo karaa kana si kabalan karaa kanatti garagaashii jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Kanaafiyyuu akkasitti si yaagalu obboleettii koo Aannaa YouTube dhaggeeffadhuun siin jedha. Saaraa yoo dandeessan gorsa obboleettii kana. Ishiin hin deebsu taanaan allee sagalee ishee hundumaa miidiyaa hundumarraa ni isin qaqqabsiisa. Kan namni kamiyyuu ani jechaan siin deebisu obboleettii koo. Innaa kana
Akkasuma abee hiriyaa keeti waanta ta'eef mucayyoo kana karma kee wal barree gorsi deebisiin jedha. Namni gorfamee hin deebine hin jiru. Isiniin jechuu barbaada. Ati obboleettii koo arraba kee adabadhuun siin jedha. Arrabni dubbii baree bulluqalaaf kataa jedha Oromooni. Namaaf nama walitti ni dhiin sagalee namaa sheeriin godhiini. Abbaan barbaade waan barbaade haa bulu. Abbaan barbaade waan barbaade haa tajaajilu. Abbaan barbaade waan barbaade haa ta'u. Namaaf nama walitti ni dhiini siin jedha. Hennaa kanadha hundumti keessan naaf galatooma hiriyoonni koo jalli qabaa kaatanii na gargaaraa turtan wal gargaaraa turre hundumti keessan galatooma isinis milkaamsa keessa waaqayyo naa dhageessisu isiniin jechuu barbaada hundi keessan naa galatooma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa galatoomaan isiniin jedha waaqayyo isinaa eebbisu kan eebbise eebbifamaadha kana baare abaaramaadha jedha ani nama kamillee ni eebbisa malee nama kam hin abaaru waan hundumaa nan dhagaa garuu nama kam ni eebbisa malee nama kam hin abaaru jechaadha kanaafiyyuu galatooma waaqayyo isinaa eebbisu makoodatillee eebbifamii darbii adeemii akkasuma hiriyoonni koo marti keessan eebbifamaan isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa galatooma amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa baay baay